Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa an ejersa abdiiti. Ona sirkaa keessatti dargaggoon tokko loltoota faashistii bilxiginnaan ajjeeffamuun dhagame. Godina Arsii Ba'aa ona sirkaa guutummaa onichaa keessatti loltoonni mootummaa torban darbe irraa eegaluun dargaggoota gara dirree waraanatti afaan qawween guuraa kanneen didan ammoo ajjeechaa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Akka maddeen ifoomsanitti loltoonni mootummaa bilxiginnaa tarsiimoo ilmaan Oromoo dirree waraanatti erginee lola roga maraan nurratti banamee jiru qolannee kufaatii irraa oolla jedhu baafachuun dargaggoota fi daa'imman umriin isaanii waraana hin geenye dabalatee maatii isaanii biraa afaan qawween dirqamuun ukkaamsanii kan jiran yoo ta'u namoota hin deemnu jechuun mormii agarsiisan immoo tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhachaa akka jiran ifoomee jira. Akka kanaan gaafa hagayya 8/2026 dargaggoo maqaan isaa Yuusuf Mahammad jedhamu ona sirkaa ganda duwwaa tokko keessatti sababa inni dirree waraanaa hin deemu jedheef qofa loltoonni mootummaa bilxiginnaa maatii isaa duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii awwaalcha dhorkuun reeffa isaa guyyoota 3 bakkee keessa buluu jiraattonni miira gaddaatiin maddeen keenyatti ifoomsanii jiru. Wallagga Ba'aa ganda Andoodee Dichoo keessatti namoonni 37 ol ajjeeffamuun dhagame. Godina Wallagga Ba'aa ona giddaa ayyaanaa ganda Andoodee Dichoo keessatti namoonni nagaan 37 ol humnoota faannoo jedhamaniin ajjeeffamuu isaanii jiraattonni himan. Jiraattonni yaada isaanii kennan akka jedhanitti naannichatti uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyiitu raawwatamaa jira jedhu. Humnoonni faannoo kumaatamaan lakkaa'aman meeshaalee waraanaa ammayyaa fayyadamuun ganda Andoodee Dichoo keessatti uummata nagaa irratti haleellaa raawwachaa fi jumlaan ajjeesaa jiraachuu himan. Jiraattonni akka jedhanitti poolisoonni, milishoonni fi humni farra riphee lolaa Oromiyaa uummata baraaruuf aarsaa guddaa kaffalaa akka jiranillee himanii jiru. Haala yeroo ammaa ilaalchisee magaalaan hangarguutee balaa nagaa cimaa keessa jirti jechuun jiraattonni dubbatanii jiru. Yoo tarkaanfiin hatattamaa hin fudhatamin dhumaatiin hamaan uumamuu akka danda'u sodaa qabanis ibsanii jiru. Uummanni magaalaa hangarguutee fi naannawa ishee birmannaa hatattamaa mootummaa fi qaamolee nageenyaa irraa gaafachaa jiraachuus ibsanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii keessatti waggoota 8 darban keessatti mootummaa bilxiginnaa fi caasaalee isaa irraa dhufe jedhanii amananiin humnoonni faannoo Wallagga keessatti akka humna horatan taasifamuu himanii jiru. Akka isaan jedhanitti yeroo humni faannoo Wallagga keessatti walitti ijaaramu meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatuu fi sochii waraanaa babal'isu mootummaa bilxiginnaa waliin walitti dhufeenya qabaachuu isaanii himan. Mootummaanis waraana bilisummaa Oromoo waliin taanee waraanna jedhuun Wallagga keessatti humna faannoo jabeessuu fi babal'isuuf karaa saaqee jiraachuunis jiraattonni ni dubbatu. Jiraattonni akka jedhanitti yeroo ammaa humni faannoo Wallagga keessatti loltoota kumaatamaan lakkaa'aman qabaachuu fi meeshaalee waraanaa ammayyaa fayyadamuun uummata Oromoo irratti haleellaa gaggeessaa jiraachuu ibsanii jiru. Haala kana keessatti lubbuun namootaa hedduu darbuu fi qabeenyi uummataas barbadaa'aa jiraachuu jiraattonni himanii mootummaan tarkaanfii hatattamaa fudhatee uummata nagaa baraaruu qaba jechuun waamicha dhiyeessanii jiru. Mormiin barattoota kolleejjii barsiisotaa keessatti bu'aa argachuu jiraachuu fi murni bilxiginnaa sodaa keessa seenuun kolleejjiin Jimmaa guyyaa eebba beeksisa exit exaamii fi teemporaarii irrattis ibsa kennuun ifoome. Mormiin barattoota kolleejjiiwwan leenjii barsiisotaa keessatti turtii eebba fi hojii isaanii irratti murtiiwwan haara dabalamu mormuun guyyoota muraasa darban keessa gaggeeffamaa ture. Bakka tokko tokkotti bu'aa argachaa jiraachuu barame. Keessumaa kolleejjiin barnoota barsiisota Jimmaatti gaaffii fi mormiin barattootaa hordofee guyyaa eebba beeksisuu exit exaamii akka kennamu mirkaneessuu fi teemporaarii gaafatamaa ture kennuuf qophii ta'uu ibsuun tarkaanfiin fudhatamee jira. Barattoonni yeroo dheeraaf leenjii isaanii xumuranii eebbifamuuf qophaa'aa turan eebba isaanii gara bara dhufuutti darbuu fi gara hojii barsiisummaatti ce'umsi isaanii irratti turtiin dabalamuun gaaffii fi mormii guddaa kaasee ture. Mormiin kunis dhimma dhuunfaa barattootaa qofa osoo hin taane yeroo fi humna isaanii barnootaaf itti dabarsan karoora hojii isaanii akkasumas sima qacarrii barsiisota waliin wal qabate akka ilaalamu gaafatamaa ture. Haaluma kanaan barattoonni gaaffii isaanii karaa mormii nagaa fi sagalee waloo ta'een dhiyeessaa turuun qaamoleen dhimmichi ilaallatu irratti irra deebiin ifaa akka kennamu gaafataa turan. Bu'aan kolleejjii Jimmaa irraa mul'ate kunis yeroo ammaa kana gaaffiin barattootaa guutummatti furmaata argate jechuu osoo hin taane mormii fi gaaffii dhiyaateef deebii kennuuf furmaata gochuun sodaa murna bilxiginnaa milkiin argamaa jiraachuun ifoomee jira.
Kolleejjii Jimmaa irraa guyyaa eebbaa beeksisuun isaa barattoonni eebba isaanii yeroo akka argatan abdii kan uumu yoo ta'u, exit exaamii akka kennamus mirkaneessuun adeemsa isaanii gara hojii fi sadarkaa itti aanuuf barbaachisaa ta'e akka itti fufan karaa bana. Akkasumas teemporaarii gaafatamaa ture kennuuf qophii ta'uun gaaffiiwwan barattoonni yeroo darbe keessaa kaasaa turan keessaa muraasaaf deebii ta'uu danda'as jedhamee jira. Ta'us tarkaanfiin bakka tokko tokkotti fudhatame kun qofti gaaffii barattoota kolleejjiiwwan hunda furuu akka hin danda'u jechuun hin danda'amu. Gaaffiin ijoo turtii waggaa tokko eebba exit egzaamii ramaddii fi qacarrii barsiisotaa ilaalchisee ka'ee kolleejjiiwwanii fi qaamolee barnootaa dhimmi ilaallatu hunda biratti iftoomina barbaada. Kanaaf furmaanni bakka tokko tokkotti argame gara kolleejjiiwwan biroo keessatti haala wal fakkaatuun ilaalamuu qabas jedhanii jiru. Aangawoonni naannoo haleellaa dirooniin mootummaa federaalaa himachuun wal qabatee muddamni Tigraay ammas Itoophiyaa muddachuun gabaafame. Mootummaan federaala Itoophiyaa aangawoota naannoo Tigraay waliin himata adda bilisummaa uummata Tigraay abuut mootummaan federaalaa hagayya 2026 haleellaa diroonii raawwate jedhuun wal qabate walimannaa keessa seenee jira. Haleellaa kana hordofee garuu ragaan namoota du'anii fi kaayyoonni inni xiyyeeffate ilaalchise gabaasawwan wal adda ta'an bahaati jira. Haleellaan gabaafame kun ona raayyaa Allamaaxaa ganda Mirawaa daangaa naannoo Amaaraa biratti kan raawwatamedha. Maddeen ogeeyyii fayyaa waabeffachuun AFP'n akka gabaasetti miseensonni raayyaa Tigraay 4 dubartii tokkoo fi dhiira 3 haleellichaan madaa'uun ifoomee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.